itiilee kana baasuuf yeroo inni dhufee isinitti gingige yeroo inni dhufee achirraa jaraan wal dhabee isinitti dhufee gingige ati asii duraanuu hattuun amma maal jedhaniin beektaa ijoolleen tokko tokko jechuudha hattuun gaafa hattu waliigaltee gaafa adda qoodattu irra wal loltiira kun amma haadha galata kun dogongora guddaadha dhugaa isin jedhan siyaasa keessa diinni dhaabbataa firri dhaabbataan hin jiru waan jiru tokkotu jira siyaasa keessa firri dhaabbataaf diinni dhaabbataan hin jiru ka jedhu sun siyaasa Tigireetii fi siyaasa Oromoo jidduu firri dhaabbataaf diinni dhaabbataan hin jiru kadhu sun soba garuu poolitikoota Oromoo kanneen jechuudha paartiilee Oromoo kanneen jidduu siyaasa dhaabbataatii fi siyaasni diina dhaabbataatii fi diinni firri dhaabbataan hin jiru ka jedhu sun ka paartiilee OPDOtii fi KFOf PABOf ABOf kanneen jechuudha yoo paartiin biraatis jiraate ka amma Tigiree fi Oromoo jidduu siyaasni diinni dhaabbataan hin jiru ka jedhu kun ansoba sigalee amma isin ABO jechuudha waboo gaafa isin jarri Kamaalee Booshintu ajjeese jettanii irratti yoonni gootanii achirraa abaaruu jammartaniimi an ammoo tuyyuu guyyaan an jibbe jechuudha wallaahi kun karabbiin kanatti beeku yoo guyyaan an bas naaf hin ta'in karaan isaanii gaafa jarri Tigireen walii galan maaf walii galtan jennaan firri dhaabbataaf diinni dhaabbataan siyaasa keessa hin jiru jedhan an guyyaa san bas keessa guyyaa natti hin tolle jechuudha maaliif wayyaanee duraan akkasitti waggaa meeqa guutuu irratti qabsaayaa bayan deebi'anii yoo walii galanii dhalootummaan dhufuyyuu irraa waan baratu sii galee san irraa maal jedhe guyyaa san hin faarsuullee yeroo sanillee abiyyiin kun akkana tatta'aa jira beetaa inaa hin reeqqisaa sii galee akka amma diroonii Dubaay irraa galfatee quufe kanaa miti yeroon sun jechuudha nuun beena yeroo hamaa ture abiyyiin kunis amma yeroo san itti gargalee abiyyii wajjin arrabsaallee jedhee tarii namichi kun yoo kufe rakkoodha jedheetumaan dhiise jechuudha yeroo san maal jedhee amane yoo akka tasaa jarri nu bilisoomsite bilisummaa jaraa san irraa fudhaa yookiin hin arrabsuullee hin faarsuullee jedhee fudhe sii galee firri dhaabbataaf diinni dhaabbataan siyaasa keessa hin jiru ka jedhan sun soba ammootu paartiilee Oromoo jidduu firri dhaabbataa fi siyaasni dhaabbataa yeroo namni gingigu kana isin sheer godhaa ka uummata rukutamaa siyaasa xiinxallaa jirraa ganama subiidhaan sii galee guyyaa kamiisaati wantoon amma namoonni hedduun xiinxallanii jiran siyaasa kana bakka itti waa hafantu jira sii galee hunda waa itti hafan kana waa isinitti hima amma hedduminaan uummatuma tiktookii kanatu waa baballeessa amma warri feesbuukaa kun lashimu yeroo namni waa isinitti gingigu kana isin sheerii godhaa piliis maaliif mataa nama nyaattan taaptaap naan godhi naan taaptaapiin barbaadu koppi liinki godhi bakka sheerii santuu koppi liinki godhi firri dhaabbataaf diinni dhaabbataan hin jiru ka jedhu sun siyaasa lammii biraa amma fakkeenyaaf Oromoo fi Tigireen diina sii galee yoo wanti irra qabnu hin jiru nafxanyaa fi Oromoon fira dhaabbataaf diina dhaabbataa wanti jedhu hin jiru xilaat maalatti xilaat no baqaan akkasitti amana sii galee diinni amma shanee irra abiyyiinaa wayya jedhama namni tokko jechuudha kaleessuma ganama kaleessa dheengadda torbee daree dura waboo hidhachiifna dhee asirraa mataan nyaata sii galee amma ammootu kaleessa abiyyii irra shanee irra abiyyiinaa wayyadha abaa'oo irra abiyyiinaa wayyadha habiibi xilaat maalatti xilaat no akkasi fudhadhuna abiyyiinis yoo xilaata kee ta'e kun irra diqqaadha kun irra guddaa wanti jedhuun hojjetu an akkasi amanaatis yoo akkasi an akka kiyya amanisin jedhaan jiru akkasi amanaan akka kiyyatti galee diina diqqaa fi guddaa mibbaan nagara aysaraam hundinuu bakka xilaat no kasi ajjeesu hundinuu ka duubaan si ajjeesuuf ka duraan si ajjeesu illee hundinuu si ajjeesuuf sitti deemaa raami kasi hidhuun jiru jechuudha abiyyii irra abaa'oo irra abiyyiinaa wayyaa jawaariin abiyyiin ajjeesuu waboon ajjeesuu irra abiyyiin ajjeesuu wayyaa jedha amma namni tokko ka ajjeesullee ajjeesu duutu maami maaliif adda filattaati hundinuu bakka xilaat no akkasi fudhadhu abbaate ka duraan si ajjeesuuf ka duubaan si ajjeesullee hunduu diina yoo dandeette ina anama warra abaa'oo kan akka dheengaddaati abaaraa jirtanillee an jaaladhu yoo waggaa akka kiyyatti siyaasa isaanii naan ta'u garuu yoo jibbite jechuudha jarri kun jaalattee jibbite illee sihii hadha feesbuuk miidiyaa kana gubbaa iyyuu caalti galee gootummaan isaanii jechuudha
nafsee takkatti qaban qabsiisanii ittiin diinaa wal lolutti jiran jaalatteef jibbitee jechuudha. Goonni goota tokko goota jechuun nama miidiyaa kana gubbaa wayicuu miti amma zabana kana miidiyaa wal nama qixxeesse beektaa rakkoon jechuudha. Marroo bosona keessatti kufee kuffisaa jiruuf halkanii guyyaa akkanatti booji'ee waxwaacisaa jiru kanaafi katakaayyuu tiisisan ajjeesin miidiyaa kana gubbaa rabbi wal qixxeesse jechuudha. Zabana kana jechuudha. Amma haadha jaarraan kun jaarraa badaadha sii galee namni kana wal qixxaa'u sii galee ammoo tuyyuuna anama wanti jechuu barbaade maalidha? Fira dhaabbataaf diini dhaabbataan kan diina siyaasa keessa hin jiruudhaan sun dhaabbilee Oromoo jidduudha. Amma wayita hangaasaan bilisiginnaa wallole ati asitti achi duuluun qabdu. Because yoo ati asitti achi duulte dhiifama gaafata namichi yoo ati ammootuyyuu hangiyyee amma yoo nama faarsisanni nama faarsuullee akkaataatti faarsantu jira amma hangiyyee namichuma amma fakkeenyaaf taayyeen gaafa inni dogongore gurraachummaa isaa san sattartee nama addaa tolchite jechuudha. Taayyee kana jechuudha. Amma yoo dogongorree argame. Hangaasaallee amma malaaxaa isaa kana sattartee hangiyyee hanga'aa jettan. Ka gungumu, ka ginginu jettee faarsite jechuudha. Yoo ati faarsite waan duraan dhoyse guutuu gowwaan faaruu jaalataa jedhaa beektaa Oromoo magmaaku. Gowwaan faaruu jaalataadha. Yoo ati faarsite siyaasaalee duraan xaxan guutuu isaa hiikaa deemaa jechuudha. Amma hangaasaan isin asitti achi duulaa jirtan achi bilisiginnaa itti achi duulaa jirti amma akka feesbuuka isaa irratti poostiin goone akka inni yaada takka hin maxxansine akka inni liivii hin maxxansine waraabne ugguramee jira. Wallaahi laziim. Sigalee telegiraam chaanaalii isaa yoo warri qabaatan jiraatan telegiraam isaa irratti kaleessa galgala barreessee ture jechuudha inni akka feesbuuka isaa irraa ugguran. Kanaafuyyuu itti achiin duuliin ayaa uummata diina dhaabbataa fira dhaabbataa wanti jedhu orma keessa malee nu keessa siyaasa Oromoo keessatti fira dhaabbataa fi diinni dhaabbataan siyaasa keessa hin jiruu ka jedhan sun Oromoo keessatti hojjeta. Tigiree biratti hin hojjetu, Naxxanyaa biratti hin hojjetu, Wayyaanee biratti hin hojjetu. Anamma ina Wayyaaneen naaf diina jedhee fudhadha sii galee. An isarra isa naa wayya jedhee hin amanuu akka jechuudha. Hundinuu na ajjeesuu deema waan taateef kanarra kana naa wayya ka albeen na qalurra ka rasaasaan na ajjeesu naa wayya dheen filadhu sii galee. Hundinuu baqa diina. Akkasi amanachuudhaan. Ammootu warra siyaasaa kanas fin faarsina ina faarsitanii keessan kutina sii galee. Hattan Jawaar makanaan faarsin. Warri siyaasaa kun akkuma Jawaar jedhee naggaaddee. Naggaaddeen gara gabaan ho'ite deemti. Faarsitee amma fakkeenyaaf nama tokko jira. Warri Abiyyi kana jaalatullee warri Jawaar hin jaalatullee. Yoo Abiyyiin azaaba gale waliin azaaba gala. Yoo Abiyyiin dhabama ta'e waliin dhabama ta'a akkasitti amanin. Warra siyaasaa jechuun Habiibii naggaaddee jechuudha. Naggaaddeen yoo obboleessi isaa tokko naggaaddee ta'e jechuudha. Yoo obboleessi isaa re'ee gabaa baasee inni ammootu saree gabaa baasee re'een isaa irratti haftee sareen irraa gurguramte torbeetti aanu saree naggaadaa jechuudha. Maaliif magaalaadha sii galee addunyaan gurgura. Warri siyaasaa kunillee akkasii jechuudha. Yoo asiin siyaasni oo'ee gara na aydachaa jechuudha. Amma hangaasaan kun nama doktora sii galee doktora maala ta'e doktora orjinaala hangaasaan jechuudha. Itti yaadee jechuudha. Laalee bilisiginnaa wayita dirooniin loltu san caalaa wayita amma dippiloomaasiin kufte kana wayita dippiloomaasiin jalaa shigigaate kana wayita diinagdeen jalaa raate kana qaala'insi jireenyaa uummatatti ol deeme kana kufaa jirti jedhee gingigu gutuu mana sii galee. Wayita inni gingigu kana isin maal gootan irraa fudhattan jechuudha gingiga kana hin abaarinaaf kan isin jechuu barbaade jechuudha. Ammootuyyuu yoo warra samoona kana abaarutti yoo as deebine dogongora guddaa keessa jirtan dhugaa isin jedhan. Abaawoon wallaahi an dhugaa isin jedha. An jaaladheef jibbeefi miti. Ijoolleen bosona jirtu kun wallaahi gootummaan isaa jechuudha. Amma ina warri miidiyaa kana gubbaa goota of fakkeessu kun osoo deemee dirree lolaa san dhaqee akka qawwee baatee loluu miti. Kuffisee diina miilaan irra ejjetee irra dhaabachuu miti. Bakka waraanni itti waa nyaatu qoraan funaanuuniif jeetanii miti. Qoraan waraana kanaa guuruu wayita nyaata godhachuu barbaadan. Eelee fa'aan deemu, distiin deemu, gootummaa akkasiisan hin ramadamuuf jechuudha. Amma cibraa 30 booruu hoogganachuudha. Kun abbaa matoo hoogganachuudha. Kun abbaa 50 hooggana. Ati hoogganaa abbaa 50 kana ta'uu miti. Dandeettii distii waraanaatiin deemuu siif hin kennamu jechuudha solola dhaytee. Zabana tiktookitti wal siqixxeesse habiibi goota kalaasin. Yoo ina duraan ni jaalattaami yoo jibbite.
Abaa yoo jibbite as gubbaa abaaroo osoo hin ta'in falli ati godhuu qabdu maali anamma fala siif himattee gara hundattu jechuudha. Egaa abaa yoo jibbite duraaniinuu nutuu si hidhachiise qawwee makeennaan nu fixaa jirtanii jetteemi yoo dandeette qawwee duraan hidhachiifte san irraa hiikkachuu yaalii jechuudha. Yoo ammootu qawwee irraa hiikkachuu hin dandeenye bilisiginnaa wajjin walii galtee irratti duuluu mirga qabda jechuudha. Ajjeesuu yookiin galtee lalu yoo onnee ittiin galtee shanee dhabamsiiftuun san hin qabaanne asirraa federaala hidhatee jechuudha. Liyyu haylii fannoo kanniiniif mallaqa ergiteefi shanee dhabamsiisuudha. Waama warra shanee dhabamsiisuu irra gurmaa'aa jiru ka akka shanee ka akka liyyu haylii amaaraa fannoo federaala agaazii saraawitii liyyu haylii sumaalee kanniiniin mallaqa keetiin gargaarte shanee dhabamsiisuu irratti duuluu qabda malee feesbuuka gubbaa duraanuu zariin teessan akkana duraanuu isin sanyii badde duraanuu akkana nu gootan duraanuu akka nu goota jechuun hafee jira biibii qabsoon siyaafonni fageenyarraa hafeera mee anaa samoona kana abiyyi arrabsu na dhageette an duraan jechuudha guyyaarraa yoo osoo abiyyi hin arrabsin oole aduun naan dhiitu yoo liiviillee seenee abiyyi arrabsuu hin danda'in yoo viidiyoo illee waraabee abiyyi arrabsuu naaf hin mijaa'in ijoollee abiyyi jaalattu kanatti dawwalee mormaan jechuudha. Abiyyiin akkana nama godhaa jira jedhee morma badaa isaa osoo hin haasa'in natti hin mijaa'u jechuudha yoo oolu. Amma mootuu laalee qabsoon fageenyarraa kun fudhatama hin arganne sii galee. Yeroo namni gingigu kana isin sheer godhaa koppi liinki taaptaappii dhiisaa yoo feetan taaptaappii irra hin kaanne koppi liinki godhaa sii galee. Fageenyarraa qabsoon fageenyarraa iyyan kun miidiyaa irraa oli iyyan kun hafee jira sii galee faayidaa takka hin qabu. Yoo shanee dhabamsiisuu barbaadde anamma akka nam tokkootitti akka obboleessa keetiitti si hima. Qawwee duraan hidhachiisaa turte dandeettu irraa hiikkachuu hin dandeettu yoo taate ammootiyyuu liyyu haylii wajjin dhaabatte fannoo wajjin dhaabatte shanee haxa faalloo jettee irratti duuluu qabdaa jechuudha. Wanti ati as gubbaa nutti iyyituuf hin jiru jechuudha. Wanti ati sanyii akkana zarii akkanaattee gandaan dhaloota isaatiin si galee amma Oromoon kun girrisaan kun maali beektaa? Galanni Oromoo tiktookii fayyadamuun sooshaal miidiyaa fayyadamuu kun maali beektaa? Yoo namni dogongora hojjete Oromummaa sirraa murqa jalqaba irratti jechuudha akka waan inni sii kenne yookiin gootummaa sirraa murqa. Akka waan yoo fakkeenyaaf nama tokko yoo jibbite foloora yoo wali qabaatte foloora san irraa deeffachuudha jechuudha. Gootummaan namni namaan kennu gootummaan namni namarraan fudhatu. Amma waboon goota eenyu oliyyuu jechuudha. Wallaahi ani hin deeggaru akka kiyyatte jechuudha. Garuu gootummaan isaa qawwee qabatee bosona jira. Qawwee qabatee ajjeesaa jira halkanii guyyaa jechuudha. Fannoo kan akka irra ejjetee namana isin amma asirraa waccanii jechuudha. Yoo peejiidhaan warra amaaraa kana jala dhayitee daalte jechuudha yoo dubbifte peejiidhaan warra amaaraa kana jala dhayitee yoo dubbifte oonag shaneen leenjii kennan addaa jedha nama warri fannoo kun jechuudha. Nu qawwee takka dhukaasuuf garaan itti ciifnee jilbiifannee alaamnee mataa gubbaan dabarsinaa jedha. Ammootu oonag shaneen kun dhaabateellee yoo dhukaasu matama sidhaa jedhe ciiseellee yoo dhukaasu matama sidhaa jedhe. Wallaahi kun gootummaa akkoo goonni ambaatu walii quunna ati ammootu gootummaa namarraa murquun kun wallaalummaadha sii galee goonni goota bakka. Yoo jibbite dhabamsiisuudhaaf fannoo wajjin dhaabachuu danda'uudha qabda. Kana siin jedhaan ammootu iyyuu ka abiyyi irra isa naa wayya shanee irra abiyyi nu wayya ka jedhu kun tokkoffaa irratti kun dogongora guddaadha. Diinni bakka diina xilaat no'an akkasii fudhadhu akkasii ajjeesu hundu diina habiibi. Abiyyiin nakkolfaan ajjeesaa shaneen ammootiyyuu duubaan dhufeen ajjeesaa na wajjin nyaateen ajjeesaa akkasitti hin filadhoon kan ajjeesu bakkaan ajjeesa hundinuu diina bakka. Kanan isiniin jedha hangaasaa yoo nu jabeessaa gabaabamatti jechuudha. Nama keessa gingige malee jechuudha keessa naan taree gingige malee waa'ee hangaasaa dubbachuu barbaade. Hangaasaa irratti hin duulina warri irratti duultan faarsaa siyaasa keessa dhaabbanni diini dhaabbataa hin jiruu ka jedhan akkanaati faarsi namicha. Hangiyyee jedhin yenee fiqir innu yoona biyya biraa jira yoona keeniyaa jira wallaahi. Itoophiyaa taa'e wallaahi Itoophiyaa taa'e akkasitti naasa'u yoo tarii akka tasaa qicatee humnaa ofiitii ol qicatee akkasitti ergi haasa'e malee Itoophiyaa keessa taa'e akkasii haasa'e dheen amanu jechuudha because yoo keeniyaa yoo jiraate mungkin yookiin ammoo daangaa Sumaalee kana yoo jiraate malee Itoophiyaa keessa taa'e akkasitti yoo haasa'e wallaahi osoo duraan hangaasaan qawwee qabatee nama ajjeefnee feesbuuk marraa nama arrabsaa ture.
Hangaasaan dhugumaan finfinnee taa'ee liivisa waraabnaa wallaahi hangaasaan goota abbaan feete jaaladhu abbaan feete jibbi. Liivisaniina finfinnee taa'ee waraabnaan hangaasaan goota abbaan feete jaalatte abbaan feete jibbite maaliif goonni bakka goota sii galee inni akkasitti dandeettii saniin onnee guutuu saniin lubbuu fi irraa bahee akkasi gingiguun isaa sun gootummaa isaa ibsaa jechuudha. Goonni goota irraa kaasee harka jechuudha. Yoo ammoo tuyyuu biyyaa bahee liivisa waraabe amma dabaati beeki yoo Facebook isaatti uggurame malee hin laalla silaa jechuudha. Wanti itti ilaalan ni jira websaayitiin ittiin viidiyoon sun eessarraa akka maxxane itti ilaaluu dandeettu ni jira. Yoo finfinnee keessa taa'ee liivisa waraabe harka irraa kaase hangaasaan dhugaan jedhe sobaaf ta'e akka jedhan waliin hatanii birrii dhooggatanii akkas ta'e yoo ammi shay finfinnee keessa jiraate liivisa waraabe inni goota duraanillee ofii isaatii naman ajjeefne miidiyaa gubbaa si arrabsaa ture agaatillee nu arrabsitu agaatillee inni si arrabseetillee arrabsaa turte tana kaa jetteeni waan hin taane gootee suuraa isaa gargalchite harki harkaan deebi'eera jechuudha gabaabamatti inni naman ajjeefne faarsuu qabdan. Yoo amma taa'ee danda'atis bilchiginnaa wallolee gara keessan dhufe gurraachummaa isaa san sattartee mana duubatti awwaaltee fi gaafa biraa ittiin arrabsitan. Gaafa inni waa balleesse gaafa inni girrisaa siin jedhe rigaa kasalaa jettaan atillee siyaasa kana baradhaamee ofiillee bannaa taachuu. Siyaasuma duraan wayyaanee irratti hin qabsaayaa turte san daawun abiyyi daawun ka duraa daawun wayyaanee jettu san siyaasni sun ikisbaardii ta'ee jira habiibi. Siyaasni wayyaanee irratti hojjetu abiyyi irratti hin hojjetu. Amma wanta biraatii miti amma jawaalli maanuu jechuudha kan amma liiviin sitti haasa'u jiru kabara 2021 waan amma ka 2022 hojjetu. Amma kaameramaan isaa kun amma kiyya kun kabara 2021 ti kaameraa isaa kun sirrii miti jechuudha. Wantummaan hundinuun ikisbaardaa siyaasaa miti jechuudha. Ka amma mootummaa kuffisuudhaaf hangoo mootummaa fonqolchuu jechuun siyaasa haaroo itti barbaada siigalee akkanumaan daawun abiyyi daawun wayyaanee ka duraan jettu sun abiyyi irratti hin hojjetu itti jijjiiru jechuudha. Jawaar maal jedhee dogongorri kenna guddaan qabsoo wayyaaneen kuffifneen abiyyiin yaalii godhuun dogongoraa jedhan jecha san irraa biyaansi diqqaatee waan namni kitaaba 5-6 irraa dubbisu irraa hubadhe siigalee jecha san irraa. Abiyyi daawun yoo jettee fakkeenyaaf waggaa meeqa kun akka waggaa 4ti waggaa 4 na fakkaata. Oromoo miti adiif gurraachi abashaan daalachi buleen bifti addunyaa kanarra jiru hundi isaa daawun jedheeni dirooniin si dhooyna jedhanii sodaachisanii namicha hin dadhaban jechuudha. Amma falli jiru maalidha? Siyaasa itti fayyadamta jechuudha politikaa. Akkam goota? Itti malta itti fakkaata jechuudha. Innuu maal jedhee kitaaba isaa tokko yoo dubbifte jechuudha maddammarii yoo dubbistanii jiraatan fira kee waliin kolfaa nyaadhu. Itti gurraachotee nyaatinii jedha. Kitaabni isaa tokko jechuudha maddammarii. Itti siqanii nyaatan siigalee wayitti majarri ofii isaaniitii walitti gingigan kana tokko firoonfatta. Tokko firoonfattee sanumaan san qabsitaa jechuudha. Amma hangaasan laayivii irra taa'ee kophaa isaa taa'ee waan silaa namni meeqaatam icciitii san baasuudhaa fi waa meeqa si barbaachisu teknooloojii guddaa sitti fudhatu inni ammootu viidiyoo sa'aatii 2 keessatti xumuree jechuudha. Gaafa zaahira walitti dhuftu kana caali keessaa fudhachuu dandeetta. Ati ammootu yoo kana wallaaltee daawun asuma gubbaa jette fayyadu kun abbaate amma siyaasaan haa deemnu walii gallee jechuudha. Yoo Taayyee fi Shimallis wallolte amma fakkeenyaaf Shimallisii fi Araarsaa Mardaasaa maal jedhan kumishinar Araarsaa Mardaasaa na fakkaate maqaan isaa. Amma jarri kunniin tiinii tokko jedhan. Yoo jarri kunniin tiiniin kunniin ofii isaaniitii walitti gargaranii wallolan simintoo irratti wallolaa jiran jedhaniimi yoo jarri kunniin wallolan Shimallis diqqoo gowwaadha Araarsaa san faarsa. Egalee Shimallisiin kun yoo ati faarsite yoo badaadha nama gowwaa kanallee hin ta'u. Isa san keessaa fudhadhaa amma jechuudha. Ammaa wal dhabdi siigalee tartiibumaan deema siigalee dhiini hiyyeessaa kun beekta dhiini miskiinaa kun yoo namni dubbatuuf dhabe ufumaan dubbata. Siigalee dhiini miskiinaa yoo namni irraa dubbachuu dide ufumaan dubbata. Amma dhiiga miskiinaatu walitti dubbachiisaa jira.
gaafa dhiini miskiinaa kun walit dubbachiise akka isaa walii galan godhuun qabdu akka isaa wal nyaatan godhuu qabdu poolitikaa jechuun kana jechuudha silaa waa baay'ee haasaa uummanni rukutamaan kun ganama subii kanaan hirribaan kaanii malee jechuudha silaa waa baay'ee si yaadachiisa si galee amma liiviin tiktookii akka liivii feesbuukaa gannamaan taa'u takkatti makanaan harkaa haqama waan taateef yoo anasi fuudhee yuutuubii geesse malee haqama silaa osoo viidiyoon kun viidiyoo seef ta'u taate waa baay'ee si nyaasaa si galee isinillee akkasittu taabin gootan sheerin gootan uummata rukutamaadhaan xiinxallina si galee namni kanaaf bar deebi'ee isinitti gungumaa namni jechuudha yoo isinirraa abdii dhabe asii isin biraa sheeriif laayikii yoo dhabe bilchiginnaa biraa manaaf lafa yoo dhabe hin gingiga jechuudha namni akka namni hin gingigneef bilchiginnaa biraa manaaf lafa eega dhabe isin biraa sheeriif laayikii dhabuun qabu jechuudha girrisaan tokko galee yoo namni jabaan girrisaa tokko kanan isiniin jedha gabaabumatti warri hangaasaa irratti duulaa jirtan piliis irraa dhaabadha namichi wallaahi gootaan amma goonni beeytaa gootummaa isaa irraa argeera namichi dhugaa nama jabaadha hangaasaan jechuudha icciitii Hacaalullee akka baasu jedhu waadaa galee ture erga hin baasa jedhee waadaa galee amma waan tokko badhaa'ina erga hin baasaa isinii baasaa erga jedhe yoo ina biyya sanii deemee jiraate hin dirqamaa jechuudha maaliif namni tokko waan akkanaa kana waan akkasii sitti hima jedhee yoo si kaade waan san ni beekaa jechuudha nu amma waa'ee Hacaaluu safaaxaan beenu isiniif baasaa erga jedhe inni baasuu dinnaan eedee giddiin hin deemtu beekte yeroo jalqabaa kana eedee yoo inni baasuu dideen dirqisiiftaa jechuudha maaliif osoo beeku awwaalaa jira jechuudha akka inni kana baasuuf yeroo inni gingige irraa fuudhuu qabdan gingiga isaasan asii achi arrabsuun qabdan kanaan isiniin jedha obboleewwan kiyya gabaabamatti mee amma namni yaada qabdan amma yaada isinirraa fuudhaa gasti ergadhaa namni gingiga kanarratti jechuudha namarraa gingiga ni fuunaa taayee wajjiin fuuldurri keenna ifaadhaa warri jettan gasti ergadhaa nama tokko qofaan seensaa yoo nama lama seensa jawaala kiyyan danda'u jawaala bara 2021 siigalee jawaala dullacha qabaa hin hojjetu beektaa yoo nama tokko yoo isin seense malee tokkoon seensee sekondii 5 qofa haasoftan hangaasaan sirrii jiraa nuu ta'a warri irratti duulaa jiru hin balaaleffannaa jetta jechuudha ammas warri shanee hin balleessinaa jedhu kun yoo jibbe waraana adda bilisummaa Oromoo naan ta'uu duraanuu natti hidhachiisee qawwee isaa irraa hiikkachiisaa nama ajjeesaa jiraa yoo jedhe galeetiin haa loluu yookiin ammoo duraanillee waraana adda bilisummaa Oromoo mana madaamiitti dhufee qawwee si qabee birrii sirraan fuune ufii keetii jaalatteetti ergitee ammallee dhooggachuu ni dandeettaa jechuudha inni hima jiraataa mishee yoo duraan hin hinjifattaan waaqarraa jiraatte hima hinjifata amma ati abaarteef amma namni tokko rabbuu isin hin hinjifachiisin rabbuu isin haa balleessu jedha yoo waaqarraa jiraatte ati jetteef hin badu haa jiraatu mi'ama ergadhaa gastii isin seensa nama tokko yoo ta'e malee hojjetu jawaalli biyya jawaala bara 2021 jawaala dullacha qaba bani kaa hojjetu didaar shabakan hunda nama banee jira ergadhaan banameera yaada keessan jechuudha yaada gabaabsitanii kennitan amma lafti ganama subiidha mataa waan nyaachuu hin dandeenyu hangaasa hin deeggaraa amma hin deeggaraaf hin deeggaruudha beektaa cinqi yallem hin deeggaraaf hin deeggaru yoo deeggarte hangaasaan yaanni isaa sirriidha deeggaramuu qabu hin dheeressinaan nama yoo namni seene yoo baasuun garaana nyaata waan ta'eef keetii uf baafta si galee seen ina yeroo seente jechuudha yaada kee gabaabsitee kenna hangaasaa Ibraahim ni deeggaraaf hin deeggaruudha amma jechuudha karra walii galuu qabna sirrii jira faarfamuu qaba bakka yoo inni dogongore ammallee dogongoree jennaan innu amma jawaariin dhiifama gaafatee miira duraan haa jibbuta a'uuzu wallahi
Wallahi hanggaasaan kun dhugaa goota garuu Haaji Butaa gaafa amma Abiyyiin biqiltuu dhaabu tokko jechuudha. Haga hadhaatitti yaadadha beektaa. Waggaa lama na fakkaate yeroo san Jawaariin hidhamne waggaa sadii na fakkaate. Jawaariin hidhamne because yeroo biqiltuu dhaaban san jechuudha. Itoophiyaa Niiworkii goonedhanii. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Niiworkii goonedhanii yeroo biqiltuu dhaaban san. Jawaar qamalee wayii wajjin suuraa ka'aa oollee beektee wayita Abiyyiin biqiltuu dhaabaa oolee Jawaar ammoo qamalee wajjin suuraa ka'aa oole. Mee rabbeera Haaji Butaa kana laalaadhe mootii girrisaa nu biqiltuu dhaabaa oollee inni ammoo bineensa mukaa wajjin suuraa ka'aa oolee agadha yaadadha. Dubbadhu. Aimwe. Shabakaan kiyyan hojjetu beektaa Jawaalli kiyya bara 2021 Jawaala dullacha jedhi. Yaada kee daddaftee dabarfatta. Amma hangaasaa Ibraahimin deeggartate. Amma Masri tan deeggara malee bannaati. Dhugaa baruu isaati. Walla hangaasaan dhiira rabbiin hangaasaan yoo Finfinnee keessa liibisa waraabe harka irraa kaasuudhaaf gonkumaa jechuudha. Tarree gootottan dabranii keessatti ramaduudha si galee yoo Finfinnee keessa liibisa waraabe. Dhugaatti rabbi baay'ee qorma. Hangaasaan